Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenya oduu isinitti himaa oduu waliin ana Jarsoo Wallooti. Koloneel Alamuu kan jedhamu halkan edaa kamisee seeneera jedhan. Koloneel Alamuu kan jedhamu bara 2018 kaaba Oromiyaa Walloo Caffaa Roobititti kan Adam Alii fi Aluwwaa ergama Ammii Muweetii fi Ahmad Hasaniin ajjeese halkan edaa magaalaa Kamiseetti hooggantoota godinichaa waliin mana isaanii akka bule jiraataan magaalaa Kamisee tokko madda nageenyaaf hime. Koloneel Alamuu bara 2018 godina keenya irratti waraana riiphii hoogganaa kan ture yoo ta'u sababa oromummaa isaaniif qofaaf qeerroo Adam Alii fi Aluwwaa Hussein ergama Ammii Muweetii fi Ahmad Hasaniin kan ajjeesedha. Koloneelli kun hooggantoota kana lammaniin hiriyaa cimaa waan ta'eef halkan edaa mana hooggantoota kanaa buluu namni ijaan arge madda nageenyaaf hime. Hoogganoonni kun ammas shiraan namoota saba biraa jaallatan ajjeesuu malu waan ta'eef uummanni keenya akka of hin daganne jechuun jiraataan magaalaa Kamisee kun dhaamsa dabarse. Hongeen godina Booranaatti mudateen horsiisee bultoonni kiiloomeetira 100 oli miilaan deemuun loon isaaniif ciidii barbaadaa jiru. Godina Booranaa keessatti roobni wayita gannaa roobuu dhabuu irraa kan ka'e hongeen naannichatti mudateen loon horsiisee bultoota kumaatamaan lakkaa'aman waan nyaatan dhabanii du'uu yoo jiraatan gariin ammoo bakka ciisanii ka'uu dadhabanii boolla du'aa irra jiru jedhan. Godina Booranaatti balaa hongeen mudateen namaa fi beelarni rakkoo hamaa kan saaxilamaa yoo ta'u yeroo ammaa kanas beeladoonni horsiisee bultoota waan nyaatan dhabanii jalaa du'uu jiraachuu fi deemsa kiiloomeetira 100 oli deemanii nyaata horiif ta'uuf ciidii barbaadaa jiraachuun beekame. Jiraattonni godina Booranaa bulchiinsa godinaa fi aanota rakkoo hongee naannichatti mudatee wal qabatee gama mootummaa gargaarsi akka godhamuuf gaafatanii hanga ammaatti wanti gargaaraman akka hin jirres beekameera. Waggootan torban darbe warshaan qalma harree biyyattiitti kan jalqabe ta'ee magaalaa Asallaatti banamee turus mormi hawaasaa irraa hidhateen osoo itti hin uffisin cufame. Biyyattiitti warshaan qalma harree kan lammataa kan ta'es ammoo waggootan dura magaalaa Bishooftuutti banamee turus aadaa fi safuu hawaasaa wajjin hin deemu jechuun komii hawaasni naannoo kaasanii icciin cufuun ture. Haa ta'uuti warshaan qalma harree magaalaa Asallaa waggootan torban darban cufame turu amma akka haaraatti hojii jalqabeera gabaasaaleen jedhan bahaa jiru. Barruu Addis Fortuun akka gabaasetti warshaan kun deebi'ee ergaa banamee as baatiilee 5 keessatti harroota 6,000 qaleera jedhe. Baatii darbe qofaa foon harree doolaara 8,000 baasuun gara gabaa bahaa Eeshiyaatti erguus Addis Fortuun gabaaseera. Ajaja olaanaa ABO yookaan WBO'n onkololeessa 1 hanga onkololeessa 8 bara 2020 akka gidduutti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba waraana mootummaa irratti fudhatee ibse. Mootummaan Itoophiyaa onkololeessa 1 hanga onkololeessa 8 bara 2020 akkatti duula lafa WBO'n dhuunfate deebifachuuf addoota waraana adda addaa Gujii Bahaa fi Gujii Lixaa lola baneen WBO'n duula faallaa lola iddoo adda addaatti baname ofirraa qolachuun waraana mootummaa 592 ajjeesuun 815 madeessee meeshaalee waraana adda addaa booji'uun sochii waraana mootummaa guutuutti ofirraa qolachuu deebisee jiraachuu beeksise. Akka gabaasa odaa tarbiitti waraanni bilisummaa Oromoo lola guyyoota 8 kanaaf taasiseen sochii waraana mootummaa guutumaan guutuutti fashaleessuu waraana mootummaa magaalaa Nagallee Booranaatti deebisuun ifoomse. Mootummaan Itoophiyaas reeffaa fi madoo waraana isaa magaalaa Nagallee irraa xayyaaraan kaafachuu dhaga'ame. Oduu maddeen alaa irraa arganneen Ameerikaan rakkoo kaaba Itoophiyaatti cimaa jiruuf deebii kennuuf qoqqophii dinagdee dabalatee filmaatawwan qabdu ilaalaa jiraachuu dubbii himaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa Niid Piraayis gaazexeessitootatti himan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaan Antooniyo Bilaaken qondaaltota olaanoo gamtaa Afrikaa, UK, Faransii, Jarmanii fi gamtaa Awurooppaa waliin dhimma Itoophiyaa irratti kibxata darbee mari'atanii ture. Walgahii kanarrattis qaamolee walitti bu'insicha keessatti hirmaatan hatattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu gochuun gara mariitti akka galaniif waamicha taasisaniiru.
Waamichi biyyoota lixaa kun kan dhaga'ames raayyaan Itoophiyaa humnoota Tigraay irratti kallattii maraan haleellaa qindaa'aa eegaluun isaanii ergaa finciltootiin ibsanii booda. Waraanni kaaba biyyattii keessatti saaqame mariidhaan akka dhaabbatuuf Waashingitan irra deebiin waamicha taasisuun ishee ni yaadatama. Oduma wal fakkaatuun ammoo biyyoonni garee torbaa fi biyyoonni deeggarsa taasisan kan biraas dhimma waraana kaaba Itoophiyaa ta'aa jiru kanarratti marii taasisuun isaanii dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID'n beeksise. Hirmaattonni deeggartoota namoomaa fi gargaartonni idil addunyaa rakkoolee walxaxaa isaan mudatuuf furmaata irrifataa barbaachuu fi danqaawwan kanneen darbuuf malaawwan adda addaa hubannoo keessa galchuuf barbaachisaa ta'uu kaasaniiru jedhe dhaabbatichi. Hirmaattonni walgahii mana maree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa dhuunfaa irraa biyyoonni miseensa gamtichaa qaamolee waraanichaa keessaa hirmaatan barbaachisummaa gara marii siyaasaa akka ce'aniif waliigaltee irra gahuu irratti mari'atan. Ameerikaa fi biyyoonni deeggartoota kan miidhaan hojjettoota namoomaa irra gahuu fi haala qabatamaan lammiilee irra gahaa jiru irratti odeeffannoo dogongoraa dabarsuu isaanii balaaleffataniiru. Hirmaattonni walitti bu'iinsa qocolloo fi doorsisa hojjettoota gargaarsa irraa gahan akka dhaabaniif gaafataniiru jedhe ibsi USAID kun. Ameerikaan gamtaa Awurooppaa, Jarman, Faransii fi Yuunaayitid Kingdom waraana Itoophiyaa akka dhaabbatuuf qooda fudhatan waraanichi hatattamaan marii akka eegalaniif waamicha dhiyeessan. Waamichi kun ministeera haajaa alaa Ameerikaa Antoon Bilinken, gaanfa Afrikaa ergamaa addaa Ameerikaa Jeefrii Feltmen, bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joosin Boorel, akkasumas ministeerri haajaa alaa fi ergamtoonni addaa gaanfa Afrikaa Jarman, Faransii fi UKAID marii godhanii booda dhiyaate. Dabalataan ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo, dura taa'aa EGAD'n Warqina Gabayyoo PhD'n fi pireezidaantii Sudaan Abdallaa Hamdok marii kana irratti mari'atan. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa maayii humnoota Tigraay irratti fudhachuu eegaluun isaa ergaa himameen guyyaa muraasa booda marii ta'een kanneen biyyoota shanan USAID, AU, Faransii, Jarmanii fi UK'n waraanni akka dhaabbatuuf hatattamaan marii eeguun qaba jedhan. Qooda fudhattoonni waraanichaa sarbama raawwataa dhabaniin dhukaasa dhaabuuf akkasumas marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee nagaa waraana fiduu danda'u seenuuf hatattamaan marii eegaluu qabu jedhan biyyoonni kunneen. Egaa daawwattoota keenya oduu biyya alaa biyya keessaa qindeessee kan simbiraan gahaa ture. Ani Jarsoo Wallooti, akka waan waliin turtaniif galatoomaa. Gama editariitiin Mu'ee Callaan faana ture.